namni bilbila yeroo isiniif bilbila akkaataa bilbilli keessan maqaa abbaa lakkoofsa isiniif bilbileedhaa sagaleedhaan abalutu isiniif bilbilaa jira jedhee isiniif waamuu danda'uun isin barsiisu. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'ee argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba nafaa tura hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii aan tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis kaja jolada sini baasa tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii wanta tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fidaa asirratti ekoon isa jala tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee na ma ka barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootanii achi booda haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kana tokko kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa oltaa gadiyeemtu murumaati achi booda dhumarratti qalamatii maana kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jolatti daawulood kee turtii daawulood tattaniiti aappii kana bilbila keessatti buufatanii hayyee daawwattoon kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappii kana haala kanaan kanneen isiniif tarreessaa kanneen keessaa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee tana oonii gootanii enebil gootanii ammallee asirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti saayit difoolti kayyoo yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan kanneen hundumaa oonii gootu ammallee kun asirratti seef siitingis kayyoo yeroo tokkoof kilik gootanii seef irratti